ጠረጣችሁ እንኳን ጠረጣችሁ። ኡፍ እሰይ እሰይ። ደግሞ ጠፋብኝ አማርኛ። ሲጠፋስ ምንም ችግር የለም። እንደፈለግ እንደፈለግ ብዬ ማውራት ማፍታለኝ። ሁለተኛ ቋንቋ ስለሆነ ምንም አልጨነቅም፣ አልደበርም። ምንም አይዞሽ አይዞሽ ገለቴ። በገገመደን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ታረቃችሁ። የፍቅር የደስታ ይሆንላችሁ ብለናል። አዎ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው ያጋጥማል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሽማ ሀርከፉኔ መቴናል እንደለመደ ማለት ነው። ሁልጊዜ የምታወቃችሁ ጋር እንግዲህ ይሄንን አምጠናና እንፈትፈታለን ማለት ነው። ሰው የማያውቀው ይሄኔ መፈትፈት ብቻ እንዳይደብራችሁ ፈታ ዘና በሉ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ስታዩ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ ብትሳቆ እንደዚህ የምታደርጉ ምንድነው ብትዩን፣ እኔ ጸባይ እንደዚህ ነው ጸባይ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ እንዳይደብራችሁ እውነቴ ነው። በጋ ገመደኒ በጋ ወልት ዴቢተኒ በጋ አራራምተኒ ስኒን ጀኔ ጅራ ጊዜ tokko akkasuma jechuudha. Goomjii fi eeleen walitti bu'a jedhu abbootii keenyatu. Kanaafuu namni walitti hin buune hin jiru. Namni walumatti bu'aa araaramaa ta'a jechuudha. Kanaafi silallee yaheluu koo nan jaalladha. Ani naman hundaa keessaatii akkasaa kanaa bootaa kenneefi hin jiru jettee jirta wanta ta'eefi ammallee atillee jechi aarii mata akkasii godha malee biinirraa jechuudha. Tasfaa kuttee miti araaramnan seenee jette. Hin beekta akka araaramtullee maaliif abdii hin kunne jechuudha. Yeroo hunda wanti ati haasoftu abdii akkasaa nama jaalladhu keessa inni nama tokko akkasaa bootaa namaaf kenneeru hin jiru jetteeti jechuudha. Kanati odeessitu yeroo hunda. Kanaafuu atillee hin jaallata, innillee si jaallata. Garuu wanti isa aarsee tokko keessaafi mana qayyaratte boota isheen jirtu barbaadee dhabeerraa mi'a. Lammaffaa immoo ጊዜ deemtillee waan tokko ጊዜ gootuu natti himtuudha. Nama tokko yoo itti dabalamanii yoo jaallatanii waan tokko ittiin haasa'uun waan tokko mari'achuun waanuma jiru wanta ta'eefi sababa kanaafi jechuudha kan beeniin aare deebitee immoo xiyyaaraatiin gara eessaati yaa rabbi gara Maqalee deemtee turte. Ashaandaa jechuudha. Kanaaf aaree jira baaliif silaatoo nagaatee wal mari'atanii dhaqanillee waliin ture. Akkana namni jireenya isaa keessatti bu'aa bayii dabarsaa gisee tokko gammachuu, gisee tokko gaddaa, gisee tokko akkasuma wal keessa addunyaa tokkos ta'e wanta ta'eefi homaa miti walloluu waanuma jiru araaramuun waanuma jiru jechuudha. Bartuu guzoo wadafiit jenneerra. Torbee lama geessanii torbee tokko nagaa taatanii torbee keessatti immoo waliin mocciriina jechuun immoo burburu hin jedhina. Torbee tokko nagaa yoo taatan torbee tokko nagaa waliin dhowwatina. Zalaaqii deema maal abbaashiitis amma jiraataniif addunyaa kanarra akka nama waggaa 100 taa'u wayinuma akkas hin ta'ina. Amma jirtanitti waan gaarii babbareedduu ishee waan booru namni isinirraa jaallatu, namni isinitti gammadu hojjedha. Har'a nagaa boru nuti gargar baaneerra boruma walitti deebineerra mitoon ta'in zalaaqii waliin jirraa jedha haasaa. Zalaaqii walumaan zallaqaatii jireenya keessan gara fuulduraatti yaadaa jechuudha. Gara fuulduraa guzoo wadafiiti jedhamaniire. Kanaafuu gara fuulduraatti yaadaa malee
amma wanti darbee bishaan gajjigee tokko oliin qabamu deebi'ee jechuudha. Kanaafuu wanti darbee jira wanta ta'eef isa darbee dhiistanii amma san deganaatti jechuudha. Isa darbee lafaa kotoon bu'aa tokko hin qabu wanta hin deebineef jechuudha. Kanaafuu gammanneerraa baga gammaddan sinis እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎኛል ዛሬ ስለታረቃችሁ። አይዟችሁ እንደዚህ ናት ዓለም እንደዚህ ናት። ከናፍዩ አብሽራ ገለቶማ ወር ወሊት ፊደኒ ጂአሜቃ ጀተኮ ሙሉሞ ጂአ ተኮ ፊጠኒ ለማፋ ደማ ጅሩ ቡአ ባይ ጎተኒ ወሊት ፊደኒ አራርስተኒ ገለቶማ ቢኔለ ጋቲ እንጃላታ isheen illee hin jaallatti garuu hilliineedha lamaan jidduu isaanii yoo kan jiru har'ama gizee akkasitti araaraman kolfaan biyya balleessanii isa gizee kaan yoo nagaa wal gaafadhaa jedhanii walitti araarsuuf fidaniyyuu jennee salaamnesh jedhu gamaa naafatanii quba xiqqoo walitti qabu jechuudha malee intini jiru har'ammoo lixxifii no wal qaban walitti rarra'anii wal gadhiisuu didanii jechuudha. Sobanii waliin jedhu wakaan dhugaa rabbii dubbachuuf. Nyaarumaa wal tuttuquu gamana dhaabatanii maaltu xiiqi keessa galanii wanta jiraniif lamaanuu jechuudha. Har'ammoo gizee akkasitti ayyaanni gahee jira namni waliin ooduu isaatii kana jedhaniiti walitti fidanii isaan araarsanii gammachuu daangaa hin qabne itti dhagahame biin illee ilkaan ittiin adii kunii wajjichi boqqolloon kun wajjichi samaa lixuuf ka'e kun hundinuu inuma ifee jechuudha. Caraqaa hoone ko. Kanaafuu fuulli silatti gurraacha biinitti illee hinuma dhifee jechuudha. Hiluun illee isa fuula dura kis gootee gugurraacheessitu kana fataa jedhee takkumatti addaatee jechuudha. Durayyuu adiituma ta'uu xiqqoo hin beekama miti gizee aarii keessa jirtan. Mulumatti qulqullaa'e fuulli jechuudha. Kan biinillee akkasuma baga araaramtanii baga walitti deebitanii nagaan jidduu keessanitti siniif haa ta'u siniin jenneerra amammoo gara biraatti darbine fatfataa yeroo hundaa maal akkas gootiin jedhina maaliif fatfatti gizee hunda sinaan hin jedhina saayitii kana namni nama gaafatu hin jiru mirgadha akka barbaadani maa akkana taatanii namni jedhee nama gaafatu hin jiru ta'eef maaliif akkas gootaa maaliif akkas taataa naan hin jedhina ani argeen fatfataan anuma barbaade. Kanaafuu Abrish ammoo aadde duree ወደ አደ ዱሬ ሩትዬ ሊመልስ ነው itti deebi'uufidha. Gifti duree koo ruutiyee kootti deebaa jira jedhe. Maal jettu reessi nagaan? Isumayyuu kan deebaa jiru immoo akkana suyuudii bu'amee fi akkana lukatti kufanii itti deebisaa jiru. Yaa salaam. Amma abbaa mucaa ta'uuf deemaa jirta yaa Abrish. Abbaa mucaa ta'uuf deemta. Namni si cubbisu gizee kana luka keetti gadi kufee wayiin hangafa kee ta'a mucaan kun. Egaa hin beeku ani jechuma walitti fiduudha. Gizee kanaatti xiqqoos isaa ta'u sii olis haa ta'u sii gadis haa ta'u gizee namni luka ofitti gadi kufu nama tokko namatti ulfaata jechuudha. Akkuma argitan amma goddanyaa isaatii eessa jiruyyuu sinitti himameeraayi. Gammituu eessan jira jedhee gadda kanaa naafaqee kitifoo naafaqee jira naafaqee jechaa jira. Gammattanii eddenni jiru bartanii yaajoo eessa jira dara warri eddenni jiru bartanii meekoo bintii jala kaa'a. Eddenni jiru gammattanii anoo akkanatti akkuma ilaalutti inni jiru adaamuma keessa taa'ee yaadaan akka garaa kootti garuu amma goddanyaanii biyya bultii 15 tikeetti sii kutaa akka biyya galtii deebitu jedhee kadhataa jira akkasitti gaditti kufee jechuudha. Hadhaddana jiru na jalaa tabalaasha'aa deemuu hin deemuu jedhe maaltu si jalaa tabalaasha'a yaa Abrish. Bukaayee lafa jiraayitu bukoodha moo bukoon tokko yoo bukaayee torbee wayiin guyyaa 3-4 bahee beektu miti comgogee bada jechuudha. Kanaafuu maaltu si jalaa bada yaa Abrish. Bukoodha bukaayee moo maa inni gaa maaltu si jalaa bada
Wanti kana jidduutti maaltu jalaa badamma guyyaa sadii moo afur guyyaa sadii geesse moo afur geesse laata. Kana jidduutti wanti tokko wanti si jalaa tabalaashaa hin jiru. Diraamaan hojjetina. Diraamaan keessa hin ga'uyyuu gisee tokko hafuura baafadha. Gisee tokko aara galfadha. Nullee aara galfachiisaa be. Nullee aara galfachiisaa. Ofii keessanis xinnoo ta'e tokko aara galfadhaa gara torbee wayiin gara ji'aa. Araaramni irraa jedhaati chap jedhaati isaa booda kottaa isaa booda walitti ka'a isaa booda diraamaa jammiru diraamachuu. Kanaaf nutillee xiqqoo tokko aara galfannaa sinillee aara galfadha amma yoomitti hin baa'atti bara amma gara ji'a sagalii ji'a kudhaniif deemaa jirtu iyyuu taa'ee kan ilaalutti maali garuu taanu da'uu geessee kunu da'umsaa kan deema mana haadha koo jirti mee xiqqoo ishee aara galfanna baa'istanii sinillee dadhabdanii aara na galfattanii maali jechuudha hafuura baafannaati hin gaati. Kottu gara jaartii keetti jaartiin kee boossee himimmaan karaa sagal darbachaa jirti. Maarkiin addanaa wajjin rakkataa jira. Kottu deebiitii sii jira yaa habiibti yaa galbii jedhe. Namni tokko hin balleessa hin dogongora. Namni hin dogongorre hin jiru ilma namaa ta'ee jechuudha. Hin deebi'a dogongora isaa fudhatee waan tokko waan balleesse tokko balleessere jedhee hinuma deebi'a dhiifatama gaafata walumaan jiraatama jechuudha. Kanaafuu deebiiti jaartii keetti dhiifatama jedhiiti jaartiin kee da'umsa jala geessetti akkasiin bira fakkaadhu bira dhaabbu. Saayitii kana gatanii baqatu otoo hin ta'in saayitii kana ishee biratti argamtee ishee bira anisii jira jechuu qabda saayitii kanatti jechuudha. Saayitii da'umsa geesse dubartii irraa baqatu bira fakkaataniiti waan hundaas rabbiin kadhataniiti malee akka kanaa da'umsatti dhiistee biraa baqachuu jechuun hin ulfaata. Amma namni lukarratti akka kanaa si kufee si kadhatu kanii gali siin jedhee si kadhatee gali. Iddoo fe'iyyuu jiraadhu bakka fe'iyyuu jiraadhuuti qaxxi jedhiitti dhaqeeti jaartii kee biratti argamu. Himimmaan xuruu miti himimmaan boossu dura isheetti fakkaateeti si jibbitees miti hinaaffaadha. Kana biraan immoo gorsadha bira dhaabbatanii hooyyee jechaa turanii jechuudha. Hooyyeetiin kana taate isheenis xiiqii keessa galte jechuudha. Warri hooyyee immoo har'a hantuuta bishaan lixe ta'aniiru hin jiran ishee bira hin jiran har'a. Haa wajjin rakkataa jiru maarkiitu wajjin rakkataa jira. Boo'ichuma abdii kuteera hin deebi'u jechaa jirti. Galiiti deebi'ee jiraa dhiifatama jedhiiti. Gammachiisi da'umsi ishee jala ga'ee jira akka jetteetti jechuudha. Malee akka kanaan namni kadhaan baay'isiin ilma namaa kana subhaanallah wallaahi gizee tokko dhugaa dubbachuu fi qalbii otoo hin ta'in ni ulfaata jechuudha. Saatii kanatti silaa biratti argamee taa'izoo jedha jenna gatee baqatee deemee biraa jechuudha. Amma moroottan taraa ishee gaabbitee iddee fuutuu dhabdee wanta bo'aa jirtuuf mucaan goddanyaan kun waliin deemeera gaafa duraayyuu jechuudha. Buruk jedhu maqaa isaa miti kunoo kana akkuma argitanii guyyaa 15 tikkeetti sii kutaa dhaqiiti deebii jedhee adaraa rabbii jedhee lukatti akkas gadi kufee kadhataa jira jechuudha. Nama cubbisa gizee ilmi namaa gadi namatti kufuu jechuudha wallaahi laazim. Kanaafuu eshi jedhee jira gama abriishi jechuudha. Eshi jedhee jira. Eshi garuu inni dana na jalaa tabalaasha'a jechaa jira. Wanti tabalaasha'u sin jiru galma caala. Kana fakkaata viidiyoon koo kan dhaggeeffattanii galatoomaa siniin jedha hundi keessanuu harkaan gaarii isin